Sifankabo, galata sifankabo, galata sifankabo, galata sifankabo. Maarsi godhe lafa kanatti. Ashii maqaan kootti Nasriidhaan waaqayyo lafa kanatti kan naaf godhe kaleen baay'ee na dhukkuba tureyyuu lamaan irraa akkasuma roobii kasaati lafa kanatti baay'eetu na dhukkubuu dhufe dhimma ishee harkanaa baay'ee narraa ajjeesaa taa'uu hin danda'u baay'ee nafsan taa'ee qachaan ture. Asii namni waaqayyo namni dhukkubsattan akkas baataniif hin kadhadha gaafa jedhan lafa kanatti bahee baay'een cannaqamaa ture namoonni bukkee taa'an argaa turanii isaan booda lafa kanatti bahee akkasitti harka isaa naaf godhee naaf kadhatee saatii kanarraa kaasee deebi'ee si dhukkubuu kootutii dhugaa bahi saatii kanarraa kaastee fayyiteettaa naan jedhe namni waaqayyo daawwitti lafa kanatti naa kadhateeyyuu asii naaf kadhatamee gaafa lafa kana deemee taa'u baay'een cannaqama baay'een dhiphaadhaa tureyyuu dhugaadha taa'uu hin danda'u bakka miilli koo baay'ee narraa du'a ture asuma gaaf naaf kadhatamee lafa sana deemee taa'u nan fayyee jechuudha. Galateeffadhaa fi waaqayyo haleluuyaa. Suuraa yeroo dhuftee baay'ee si dhukkuba. Bakka deemuu iyyuu hin danda'u toon deemuu akkasitti deema ture gaaf sana ganama danda'ee deemuu bakka simu kan narraa ajjeeseera. Marattillee baay'ee bakka danda'ee ciisu na cannaqa ture miilli kun baay'ee narraa du'eera saatii asitti naaf kadhatamee kaasee garuu naaf fayye. Galateeffadhaa waaqayyo ililleetti dabalaati. Haleluuyaa. Inni lammaffaan waa'ee abbaa kootii ture. Abbaan koo 2005 ijji isaanii bitaa baay'ee dhukkubsatanii muka tokkoteeyyuu ijji isaanii bitaa sun sirma isaa jaamee gara mana yaalaa gaafa deeman bakka kana booda uumaa tasfaan qabu dhaniin isaan booda bakka isaanis magalanii taa'anii 2009 immoo ijji isaanii inni mirgaa hafe sun dhukkubsachuu jalqabe. Gaafa mana yaalaa isaan deemanii idaarsa kana sababa kanaatiif wal gootota waan ta'eef ijji keessaan kuni fayyuu hin danda'u uumaa yaaliin qabdanii galaadhaniin isaanotuma taa'anii 2011 naannoo ji'a kurnaffaa keessa ija tokkoon deemu tureyyuu ijji isaanii mirgaa sunis deebi'eetu hin jaame jechuudha. Ji'a 3 fi torbee lama manatti hafanii isaan booda ji'uma lammaffaa kana keessa gara calqabaa gara galgalaa roobiin sagantaa kasaati lafa kana dhufe namoonni dhukkubsataa barbaadan namoonni baay'ee dhiphatanii jirtan namoonni zayita bishaan qabadhaa jedhee gaafa namni waaqayyo lafa kanaa dubbatu bishaan kana namni ijoolleen as keessaa gurguraa jiran jiru tureyyuu bishaanitti bitachuu beennaa godanya qofaan akkas deemu bishaanitti jalaa dhumee ani immoo deebi'etanii waanuma qabattaan qabadhaan keessan ol kaasaa waaqayyo karaa kamiyyuu hojjeta jedhee gaafa namni waaqayyo lafa kanatti dubbatu ani immoo gadi jedheen biyyoo quturaadhee harka kootti qabadhee jechuudha. Isaan booda biyyoo sana qabadheen harka kootti namni waaqayyo sagalee irratti baasee ani qabadheen gara mana kootti galee torbanii boruu kana peestaara gubbaarratti qabadheen gara abbaa kootti deeme. Naafisee peestaara irratti qabadheen isaan booda gaadurumayyuu 2005 ijji isaanii bitaa jaame jedheera. Ijji isaanii mirgaa qofatu argaa amma gaaniyyuu madda jaamee ji'a 3 fi torban 2 guutee ani gara lafa sanaa deemeenii isaan immoo gooftaan qaban ture. Ani bakka waaqayyo fayyisaa hin fayyisana nama na waan ta'eef lafa sana fayyinni jira wanti lafa sanaa immoo hin fayyisaa jedhee hamanee fudhadhee gara isaanii deemee ija isaanitti dibe. Ani amusiisaa itti dibee galee torban ani itti dibee galetti ijji isaanii inni jaame sun naaf ilaalee jechuudha. Galateeffadhaa. Sifankabo.